Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilii irraa of eeguun ni barbaadda. Eeyyee yoo kan jettu taate obsaan dhaggeeffadhu. Gaaf tokko gurbaan dargaggeessaa tokkootu gara sheek isaa dhufee, yaa sheeka, haala ammaa kana ni agartaa dilii irraa of eeguun akkaan jabaata. Mee akkaan itti dilii irraa of eegu naaf himi jedheen. Kana sheekni deemee dura ulaagaa tana guutii jedheen ajajee. Maal seenteen? Ulaagaan aannan kubbaayyaa guutuu itti kenneeti deemee magaalaa guddoo tana keessa yeroo lama naanna'u kottu jedhan. Yeroo kana yoo aannan xiqqollee si harkaa gad naqame siif hin himuu kiyyaani jabaataa jedheen ajajeen. Kana gurbaanis ajaja fudhatee aannan kubbaayyaa guutuudhaan magaalaa keessa naannawee galee, yaa sheeka dhufee jedhan. Sheekni aannan yoo ilaalu aannan gad hin naqamu. Hayyee jedhan. Ka amma yaa ilma kiyya, magaalaa tana keessa dubartiin mataa banaa meeqaatu jira? Muuziqaa hoo kan faa dhageesse? Wantoota babbadoo kan faa argite jedhee gaafate. Deebiseen mucaan, yaa sheek, ani aannan akka na harkaa gadi hin naqamne eegaa deemutti jira. Yoomiin ati na gaafattu tana hunda quba qaba jedheen. Kana sheekniinis akkana jedheen. Gartee laale ilma kiyya, akkuma aannan si harkaa akka gadi hin naqamne eeydu kanatti dilii irraas of eeguun sirra jiraata jechuun deebiseef. Yaa Rabbi, warra dilii irraa of eeguu danda'u nu godhu. Ameen.